Eebila 15 guyyaan gootota Oromoo kabajamaa oolee jira. Guyyaa siidaan tokkummaa dhiiga qaaliiwwaniin dhabame Eebila 15 waggaa waggaan guyyaa gootota Oromoo jedhamuudhaan yaadatama. Bara 1984 guyyaan kun erga kabajamuu jalqabe har'a waggaa 41 lakkoofsisee jira. Oromoon gaaffii eenyummaa gaafachuu erga eegalee gootonni Oromoo kumootaan lakka'aman kaan mana hidhaatti, kaan walakkeessa magaalaatti, kaan gammoojjii keessatti lubbuu isaanii gabbaranii jiru. Goototaa fi wareegamtoota Oromoo Eebila 15 yaadachuuf sababa kan ta'e ammoo hooggantoonni olaanoon adda bilisummaa Oromoo 10 ta'an Hayyuu Duree fi itti aanaan isaanii bara 1980tti gara Somaaliyaa osoo deemaa jiranii bakka Shinnigaa jedhamutti haala suukkanneessaan ajjeefamuudha. Eebila 15 guyyaa gootota Oromoo jedhamee kan moggaafame bara 1984 Koreen Giddu Galeessaa adda bilisummaa Oromoo Dirree Ba'aa ture walgahii godhe irratti murtoo dabarseen akka ta'e hayyoonni qabsoo Oromoo dubbatu. Shinnigaa bakka kutaaf amantiin wal qooduu nafee tokkummaan itti daraare bakka irbuu bakka jaalalaati. Akeekni murtee kanaas gootota Oromoo yeroo adda addaatti qabsoo keessatti wareegaman qofa qofaan yaadachuun ga'aa waan hin turree fi hunda isaanii bakka tokkotti yaadachuuf akka ta'e simama. Wareegamtoonni Shinnigaa seenaan akka himutti shiftaan Somaaliyaa Musliima hin ajjeefnu Musliimni as goraa osoo jedhanii nuti Oromoodha jechuudhaan amantaan osoo waliin qoodin aarsaa lubbuu kaffalan. Seenaan kun kan himu Oromoon akka tokkoomuuf akka amantaan waliin qoodne kan Oromoo hubachiisu wareegama baafame akka ta'etti seenaan ni hima. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo olaanoon yeroo sanaa kanneen akka Magarsaa Barii, Gadaa Gammadaa, Abboomaa Mitikuu, Yiggazuu Bantii, Mo'ee Abdoo fi Faafam Doyyoo kanneen ajjeefaman keessatti argamu. Goototni kunneen fakkeenya tokkummaa Oromoo isa akka urjii ifee mul'atuuti. Baroota qabsoo Oromoo darban keessatti kaan lubbuu kennanii, kaan ijoollee isaanii kennanii, kaan qaama hir'atanii, kaan itti hidhamanii, kaan ammoo achi buutee isaanii dhabamanii maatii firrillee osoo bo'anii hirmiin baafatiin hafanii jiru. Yeroo dhiyoo asis faana gootota Oromoo hordofanii warra eenyummaa fi Oromummaa isaanii sharafne aarsaa gurguddaa kaffaluudhaaf dirqamanii jiru. Guyyaan gootota Oromoo guyyaa dhaabni siyaasaa tokko qofti kabaju osoo hin taane guyyaa Oromummaa isaaniif warra gatii baase Oromoon itti yaadatu ta'uu akka qabu hayyoonni dubbatu. Guyyaa kana biyya keessatti yeroo jalqabaatiif magaalaa Amboo biyyaaf biyyee gooticha daraaraa kafanii fi jagamaa badhaaniitti yeroo kabajames Oromoon tokkummaadhaan ba'ee seenaa goototaa waliif qoodee yaadannoo taasisee imaanaas waliif haaresse. Har'as Eebila 15 guyyaa gootota Oromoo kana Oromoon tuuta guddaan dirreef galmatti yaa'ee kabajuu baatus akka dhuunfaa fi gareetti bakkuma jirutti dungoo ibsatee guyyaa kana yaadachuu irratti argama. Eebila 15 baga guyyaa yaadannoo gootota Oromoos geessan. Itoophiyaa fi Veetinaam dameewwan daldalaa fi barnootaan tumsaan hojjechuudhaaf waliigaltee mallatteessan. Ministeerri muummee Veetinaam Faam Minh Chinh ministeera muummee Firdrii Dr. Abiy Ahmediif maasaraa mootummaatti sagantaa simannaa qopheessanii jiru. Sagantaa simannaan booda hooggantoonni lameenii fi jilli isaanii marii garlamee geggeessanii jiru. Marii isaaniin fooyya'insoota biyyoota lameenitti geggeeffame irratti dhimmoota dinagdeef siyaasaa tumsaan hojjechuu danda'an irratti waljijjiirraa muuxannoo fi investimentii dabalatee dhimmoota biroo irratti mari'atanii jiru. Dabalataan hooggantoonni lameen dameewwan daldalaa fi barnoota irratti tumsaan hojjechuudhaa fi waliigaltee mallatteessuu ragaan waajjira ministeera muummee irraa argame ni mul'isa. Kana malees waliigalteen siivil aviyeeshinii Finfinnee fi Haanooyi gidduu balaliin daandii qilleensa Itoophiyaa qindeessuu mallattaa'uun ibsamee jira. Daawwannaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Veetinaamitti taasisaniin erga hariiroon dippiloomaasii biyyoota lameenii hundeeffamee sadarkaa hoogganaa mootummaatti isa jalqabaa ta'uun eeramee jira.